Waa'ee araaraa jidduu zamoonni kana adeemamaa jiru irratti gadi fageenya fi ol fageenyaan takkala. Waa'ee araaraa zamoonni kana gadi fageenya fi ol fageenyaan. Maaliif ture dabaramuu? Maaliif ture jedhamu? Maaliif ture hin gaafatin? Gaafa rabbina zamoona kanaaf haga galaaraan duraanuu. Ashama kabajamtoota hordoftoota fi maatiiwwan gabbee miidiyaa show kan biyya keessa fi biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan nageenyi keenya bakkaa fi kallattii jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa ammas irra deebiidhaan walitti deebinee jirra. Amma hoo chaanaalichi maal qabatee dhufu jechuun keessan hin oolan. Wanta inni qabatee dhufu walumaan agarraa warri maatii chaanala kanaa hin ta'in maatii ta'uudhaan hajamarrachuu barbaada. Har'a waan addaa tokko qabannee dhufu. Wanti nuti qabannee dhufne tokkoffaa nama karaanii illee ol barattu maqaa isaatii fi bakka dhaloota isaa hojiin isaa maal akka ta'e wal baratanii achi booda gara yaada saniif deemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nagaa jirtu hayya nageenyi badhaadha kana sun badhaadha akkam jirtan nagaan baga jiraatu nagaa jirtan baga kata yetta laga gubbaa kana gabbee miidiyaa show jedhamu kana like share subscribe bakka argitan hundattuu duraan tarina dhaw keessa buufadhaa biyyattiin agarraa jiru gurbaan du'aa godha halkan leelii ka jedhamu akkas qajeelatti du'aa godhaa jira warra like share subscribe naa godhe hundaafu du'aa akkana godhaa jira akkasitti rabbii waan inni yaade fataa godhuu fi saniifuu gurbaa kana jajjabeessaanii cimsaanii kana godhaa akkanallee godha achii waan maqaan jechuun ani beeku uummata uummata warri nan beeku jiraachuu danda'a. Maqaan kiyyaa Bayaanuddin jedhama. Bayaanuddin qabadhaame Bayaanuddin qabatte kaachaan san kun kan jechuun Bayaanuddin taa'uusan qabattee xiqqoo si dhibaara na fakkaata. Bayaanuddin jettee qabattaa jiru. Warri amma maqaa abbaa ammoo tuyyuu kan ittaanu achirraan viidiyoo ittaanu irratti himuu danda'a. Amma Bayaanuddin makana qabadha. Isin kana qabatta sanillee dabareen itti nu fida maalidha? Kanaafiyyuu namni hin qabatu yoo baay'ate hin qabatu namni amma Bayaanuddin kunummaa amma inni ulfaataa godheen dhugaa yeroo ammoo viidiyoo ittaanutti yeroo jedhamu kana anamma sun nama qabatu danda'u jedhamaa miire diin ammoo yamma gaafis gaafadha gara gaafis deebii kennat deebiin waa'ee araaraa jidduu zamoonni kana adeemamaa jiru irratti gadi fageenya fi ol fageenyaan takkala. Waa'ee araaraa zamoonni kana gadi fageenya fi ol fageenya uummata Oromootii fi Abiy Ahmed araarri kun akkamiin haga ammaan xumuramne maal jedhamaa jira. Amma kana haga xumuramuu dhabaatee in eegganna maaliif xumuramuu dhabe haga ammaa maaliif turan kana du'e xumuramuu dhabus kun hojii rabbii waan ta'eef nama tokko araarsuun nama tokko yeroo fudhatu hojii rabbii waan ta'eef ammoo yeroo fudhata waan ta'eef eeggachuu qabna. Uummata keenya kana rabbii walii galchee walitti araarsu kana waan darbamu akkasuma kan bara amma akka yaada kiyyaatti maaliif ture dabaramu maaliif ture jedhamu maaliif ture hin gaafatin gaafa rabbiin walii nama galche malee walii galuun hin danda'amu waan ta'eef hin gaafatini dhiisii galaana jedhee ni jira galaana gaariin sababni miidhama kooti sababni miidhama keenya miidhaga duraanu kanaafuu jechuun inshallah mee
yeroo tokko konnekshinii nama rakkisaa maal jechuu jira. Inshaallah yeroon gaasi booda waanawwan garaagaraa biraan ga'uudhaaf qophiidha. Isinoo biraan Gana ammoo kana booda jechuun yeroo itti aanutti inshaallah yoo rabbi nu laafis kaayyoon nuti qabannee gara fuulduraatti hayyee walitti deebinee jirra. bambam amma kanaafuyyuu duratti kaayyoon keenya akkas gara fuulduraatti kaayyoon keenya waan gaarii waan bareeda fiilmii fakkeenya uummataaf ta'u fiilmii bareedaa jechuun waan namni silaa itti gammadu ergaa qabu uummata keenya biraan ga'uudha qophii yaada qabna sirriitti yaada guddaa qabna waan ta'eef du'aa nu gootanii nu jabeessitanii nu cinaa dhaabattanii agargaaru jettanii akka nama jabaa rabbi nu taasisu jabaan isaa gara hundaanuu jechuudha jabaa nu taasisu gara hundaanuu nu jajjabeessitanii laayikii sheer sabskiraayibii illee osoo hin daganne jechuudha osoo hin daganne akkasiisanii osoo hin daganne bakki jedduun achi komentii baqa maal waa'ee dhuu jira akkana jechuudha baqa as jidduu akka deemnutti fataa nu gootanii akkasumatti ispaaltiin jabaa ofii ammaaf abbatu jabeeffata ammaaf biyya keessa jirra gara fuulduratti gara biyya sanii deemu biyya yaada qabna saniifuyyuu gaafa xammootuyyuu kana caala goone fataa godhuu inna inshaallah du'aa godhan gurbaa kana ammoo sirritti jabeessitanii jechuun sirritti zamoona kanaaf haga galaalan duraanuu subscribe